eeyya barratti baafate kana dhiituu irratti ammallee nu hafaitu. Namoonni egaa hubannoo irratti qaban wantoota adda addaa mana bishaanii keessatti wantoota adda addaa fuudhuu jira, mana suuparmaarketii keessatti zayitii nama keewwachuu jira. Wantoota kana haaluma ulaagaa wanti jedhu seerri keenya jedhuun barsiisaa deemuutti jira. Wantoota kana hojii wal qabatee kan ga'u amma kan ta'u suuparmaarketii keessatti zayitii motoraa hangurguu wajjin jarree kana adda adda baatee jira. Ayitikii wanta ta'eef isaan kana adeemsuma isaa eeggatee jechuudha. Adda adda baasaa kan adeemaa jiru. Amma hojii kana hojii wal qabatee bara kana amma galmeen kan qulqullaa'ee tarkaanfii seeraa kan itti fudhataman namoonni lama sadii jiru jechuudha. Dhadhaatu keessatti hojii yaaltu tarkaanfii irratti egaa tokkoffaa daldalaan kan keenya wanta kanarraa bilisa ta'uudhaa qabaate amma yeroo ammaa kana tarkaanfii fudhatamuudhaan illee namoonni yeroo dhiyeessuu jalqabanii daldalaan kan keenyatiif wantoota qulqulluu ta'an nyaata qulqulluu ta'an meeshaa qulqulluu hin taane qulqulluu fakkeessee dhiyeessuu irraa of qabu qabaata jedhama. Warroofii nuti kana booddee kun karaa adda addaatiin jechuudha. Wanta kana namoota keewwannee jiru namoota wanta kana yeroo nuuf kennan jechuudha. Yeroo baay'ee fe'amee gara biraatiin iddoo kana gaafannee kan namoonni yeroo nuuf kennan jechuudha. Fuutanii baasan warri konkolaataadhaan fe'anii deeman illee wanta kana akka isaan yeroo nuuf kennan isaanii wajjin wal taatee jechuudha. Warra asitti bitee iddoo biraatii kan nuuf bitee gurguraati namoota tokko tokko asaayee godhannee kan ta'e. Egaa daldalaaf kana naamu nyaata qulqulluu nyaata rabbii birattis nama birattis isaan gaafachiisuu danda'u irraa of qusachuudhaaf qabaatu waan jedhu qabaatu maaliif ilaalee bitee ilaalee gurguruudhaaf maaliif nyaata kana kan inni gurguru ijoolleetti gurguru ijoolleen nyaata jaartii nyaata jaartan nyaata kanaaf waan fayyaa namaa irratti balaa hin geessifne gurgurachuudhaaf qabaatan qarshii argachuu dhufa jedhee waan rakkoon fayyaa namaa irratti qaqqabsiisu gurgurachuu hin qabaatu kanarraa of eeggachuudhaan qabaata. Kana ta'uun baannaan garuu tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuun kan waan hin oolle waan jedhu qabaata. Hawaasni kan keenya waan bitatu waan gurguratu keessatti wantoota fayyaa namaa irratti dhiibbaa hin goone ilaalee itti fayyadamuudhaan akka qabaatu nama.